سجبيت الآخر سجبيت قرتي من تلفون هكذا كنا بلوغ رجونو ها نكرا كريكا إيرا أبتي دي مالا كذا سكوت كيسة كم جي سنتي أن نماوي سانين برباد ولا إسي ولا إسا والله تتشتي ساني لك أو إسا لمانو تتشتي تاس مالك أنا رالي كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو طافي وردفتو تخينيا جرا جرتو فيا خيساني سنجنا السلام عليكم الردي بنيه isini deebine jirraga daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan teenyata onne rabuqaate simbira geessu arasgaa waan garii sini qabannee dhiyaanne wahuma dachaas kanaatu ani sammuuti yetana narakke hedduu akka inni nama godhu jiru taan gubbaanis taan fida akka ji'ee dhageeffadha fiidiyoo kiyya jalatti tuni wanneetu taan gubbaanis taanin fidaa mee maalumaa dhalaa kan akkana rakhisheesse yaa rabbi kan rakhisheesse nu qaaleysigaa biyya namaa kanarra walirra rakhishne lamanusa taate gaahuno dhalaan biyya arabaa dhuftee lamanusa taate bikka biraallee qaalumaati wal gubbatti odoo agartuu jaarsa namaa odoo beeytuu odoo agartuu hittaata beeytulleen tabbeeytu tawajjinyaate tadhuide tawajjinyaate nama wajji dhuide walla wabilla itti kakada si wajji nyaate si wajji manuma kee galtee manuma kee keeysatti sirraa fudhatti dhalaan biyya arabaa jaarsuma kee qaadhimaa dhiisiu ta qaadhimaa ta jaarsa keeti rabbi nu haa gargaaru alaamaan qiyaamaa ta ja'ani dhiyaattee jirti alaamaan qiyaamaa ta dhiira tokko jala dhalaan meeqa fiidu san huno akkasuma jirraa'u alaamuma qiyaamaa sani jirraa'u ta odoo dhiirti fiidee muka jalaa hordu tabaanan san waqtii san keessa jir rabbi nu haa araaramu sanumaafuu akkuma beeytani gaddachaasii fi faayizaa akkasumatti unogaa urjiin akkuma agartanitti kuno fiidiyoo irraan isinii kaaya hantuunni ala duraanuu himan oromoo maqmaqsafixxee jirti maqmaqsafixxee maal jette oromoon hantuunni alaa dhufee kamanaa baafataa gubbaan dhufteeti mee kuno maarreeji mee dachaas maarreeji mee maqaa kaasi yoon sintumin lukkuun bishaan keessa seente keessiin godhattu laalme namni xiqqishollee qaanfata qaanyi nyaara haddattee deemtiu nyaara haddattee maali namni kanaa kan qaanfanne hasafuun qabne maali namni kanaa xiqqishollee qaanfate ilmi namaati ni qaanfata akkamit dhaabbatteetu diimaa keessa si baasi maasee keessa yoon bilbilteetu diimaa keessaa baasi namni waan arken haqesu ilmi namaa waa meeqani dhiifata garteemi dachaas daaltaasa dachaas jibbeetir aakhir jibbeeti garteemi telefoon haqqa kana biloo godhu juunu ha nan karaa kareeka dhiira dhaabbatee diimaadhaan kasaas kuchise tamaam akkas jibbeetir maal dhiira ni dhabde dhiira isa malee dhabde yoo ni fi garteemi dhiira isa malee dhabde kottu na fuudhee na gubbaanaa si fuudhu akkatti naqesin akka qoonxar wanni qaxacite qaanfadhu faayizaan nama afaanii daddaquu miti nama tuquu miti nama kabajamaadha nuti hedduu wajji nyaannee turre wal beena waan taane beena hangaan hin jarjaru kanallee faayizaan hin jarjartu namatti illee gufattu faayizaan siis hin tuytu akkuma afaan sii suutee sanitti suuteedha isiin naman geessu laakiin kana hundaa eenyu godhe dachaasi hawaan isiin geenye hunda tuffachiise tana qoonxar maali kan ilmi namaa ni qaanfate xiqqishollee maali tana taqaanyiin irraa kutete nyaara haddatte akkasiinuu mana keessa kaayatee ilmi namaa dachaas illee qaanfadhu dachaasati maallaqa faayizaa nyaattee irraa liqeeffattee kunoo fiidiyoo asirraan isinii kaaya maallaqa irraa liqeeffattee sanuu maallaqa isiin fuudhaa deemii dalagadhu jettee dalagaa geessee maallaqa sii taatu siifiin deebsettee akka liqii fuutee manaan kireeffatte
si mana akkasi barbaadee dhabe si agartee akkasiin si maallaqa harkaan qabne. Mana duraanii qoshaasha keessa si baaftee mana bareedaa keessa si galchite Faayizaan. Ilmi namaa qooda walii kaaya. Namni keenya xiqqishollee ni qaanfadhaa yaaboo qaanfadhaa. Waan hin fakkaanne ofirraa eega. Maali namni kana qaanyii hin qabne? Dachaas taatu haa amma qoonxaan ati taqqata kana jettotan ati suma gubbattis fiduuf ta'a ni agarta. Faayizaa gubbatti fide akkasiinuu si fuune ganaa si odoo si fuudhin odoo gana abbaa mana kiyyaa jettee waan takka abdii irraa hin qabne gabbaatee kana si godhee qaanyi. Dura fuudheetu yoo mana si galche gaafa fuudhee mana si galche haasa'e waan fakkaataallee dubbadhu. Namni waan hin fakkaanne kanuma ka'eef irraan haasa'u waan fakkaataa haasa'e. Maali? Tun obboleettiteet yoo fuudhees maal qaba gubbaan dhuftee dila inni taa'u jiru kana amata meeqa ka inni kana taa'u jiru kana maaliif hin barbaaddatin? Eega ol baasee kun akkanattiin Faayizaa fuudhuu deemaa jee haasee maaltu si fide? Akkasiinuu si fuune maaltu si gube? Maali dilli wanni akkana gubattuuf? Abbaa mana keetiin taane. Intaytu si dura odoo amma si dura dhiisii ati dura taatee isii si gubbaan fidan qabta akka aarta ilmi namaa qooda walii kaaya. Qooda namaa kaaya. Jaarsa namaatis dhiisa. Qaadhimaa namaa walaa abaluuta hiriyaa kee qaadhima abaluuti jaan takka jalan deebina. Nasiiba keessan kabiraa laalladda rabbi isin yaa hiru. Qaadhimaa namaa dhiisa. Jaarsa namaa dhiisa. Jaarsa namaa abbaa ilmaanii dhiisa. Akhirri keessan abbaa ilmaaniitii fi jaarsa namaa ka jala deemtan. Akhira dirrumatti hafuuteessan. Warri jaarsa namaa jala deemus. Akhira dirree hafeetuma jaartuma duraatii hafee tuni dirree darbamti. Amma akkasii jechu atilleen dirruma hafuuteessa. Amma Faayizuma fuudha. Faayizaallee yoo hin fuune taate tanuma biraa fuudha. Ta'ammaan akkana akkam si godhaa wada duruu odoo si hun harkinu inni nuu afaan kee hangan takka harke duru afaan kee hanqana baaftee afaan dheeraa baaftee ol baatee namni tokko odoo namni abaluu siin fudhee if kabajee qaanfatee safuu godhatee afaan nagayaa haasee odoo siin fuudhin gabbaatee lola maali? Qaanfadha. Warri jaarsa namaa jala deemtan warri qaadhimaa namaa jala deemtan dirratti nafina dirratti tanuma duraa irratti hafa. Mee Faayizaan afaan haa dheerattu mee haa dubbattu maallayni kireeffateen kun maallaqa kiyyaa naggara galee akkana na godhe jechuu sii malee agartee. Inninis akkuma jeesanitti namaa isaan hin barbaadu walaa isii walaa isaa. Wallahi titichatti isaan hin lakkaa'u isaan lamaanuu titichaas maallaqa narraa liqeeffatee jira. Quba qabdan manarraa arihanii hedduu takka rakkateetiti. Waniin ani isaan irraa barbaadu waan takka hin qabu. Takka maallaqa san isaan bash godheetuma maallaqa makiyya keessarra jiru saniin. Yoo haate Faayizaan bishaan isiniin dhuytu walaa ati walaa dachaasii bishaan takka akkanatti isiniin dhuytu yoo isin kaate. Laakiin dafteen kaatu nama kana ni hilatti hila ni hilatti. Isin warri hilan beekne warri safuun beekne warri qaanyiin beekne kana ka qaanyiin beekne kana maatu raadhiira gabbee taanis ganaa tana gubbattis tana gubba mee ilmi dhiiraa akkami waan akkanaatu haasawaa gabbee afaanuu akkamitti akkana isa jaa. Mee ammana saatiin dhagee qaanfadhuun jeeni dilli haasawaa
taan wanni atus taaniin qabadhataan namni waan akkana boode lubbuu fi lubbuu teetana waa meeqaa jira dhukkubaa jira waa meeqa ilmi namaa qunnama naguma dhala akkana deemtu taan bareedoomina sii ilaalti arra waqtiin dhaluma tanaahu dhalaa naamusaa yaa rabbi naahiri dhalaa naamusa qabdu dhalaa kabajaa qabdu dhalaa nama kabajju ta afaan hin dheeran ta mana abbaa mana sii kabajju jee barbaada ilmi namaa eenyurraa dhalatte ganda akkamirraa dhalatte jeen namni nama barbaadee gaafatee nama fuudha mushtanuma akkanuma deemtu kanumatti ifirraa fuudhuu tana fuudhuu lubbuu teetana biyya namaa kana keessa jirta maal qooddi ganaa shabaaba xiqqaadha ganaa humaan agarre jiruu teetana maal qooddeeti hallayyaarreef geessitame hallayyaarreef gad darbite jechuu jiruu teetana hayye arra dhukkuba meeqaa jira intala bareedduu laaltee ta dhukkuba qabduu jira sii humaan arkin sii jiruu teetanaa jiruuti jetanaan bultiiti jetanaan kee oogifadhaa niin fuudhaa mana halaal jettee itti seentaati walii gaagaamte waqtiin amma tayoo dhalaa jaalatanillee fuudhanii haakima geessanii firraa maraammaran waqtii akkana fuudhanii miti nama waqtii haakima geessanii ilma namaa kana firraa maraammaranii ilaalanii fuudhanii meeqa dhukkubaan galaafamee lubbuu isaa odoo dhalaa jala fiiguu meeqa beeyda nuti meeqa isaa nagayaa kabeenu arra isaa akkam ta'e kana kabeenu hayye arra saayimni kee yoo dhukkubni akkasii si qabate saayimni kee ka duraan si jabaadhaa si dheeysa hayye lubbuu teetan akkana goote wilii saayiba kee dhiisi warri keetuu si dheeysa ka dhukkuba akkanaa qabdi si jennaan warri atirraa dhalatteewu kabiraa dhiisii kabiraa alagaadha saayimni alagaa'u dhiisi warra atirraa dhalattee jechuudha dhukkuba akkanaatiin si yaamna firraa si eega meeshaan kee adda wanni kee adda firraa si eega jechuudha waqtii kanaa dhalaan taan kuttu taaniin fida waqtii ja'anii miti waqtiin akkanaa qaanfadhuun siin ja'a qaanfadhu decheeti qishollee ilmi namaa ni qaanfataa qaanfadhu tana qoonxaris afaan walii qabi ilmi namaa wal jaalatee wal jibbuunis waan jiraate faayizaa yoo arraan tan nasiiba keetii miti jee rabbiin muree hin fuutu yoo ammoo rifeensi keessa walii hidhame jee rabbiin wanni adda isin baasa abbaan fedhe dhufee lolee waan fedhe fidu wanni adda isin baasa takkalleen hin jirtu rabbi malee takkallee wanni ilmi namaa yoo hangam fedhe tashatanii akkana goona waan feene goona jaan hoo rabbiin hin je'in takka adda isin baasu hin jiru ilmi namaa abadan ilmi namaa ammoo wal arrabsee wal hammeeysee waan hin fakkaanne waliin je'ee walin murina qaanfadhotilleen atilleen dhiira wahii sirraa dhiira kilmaa bareedduu dubbadhu malee kilmaa badduun sirraa hin bahin dhiira wahiiturraa dhiira dhalaan hanga harmi rarraatu aylii rarraatii baanan sani ammoo dhalaan tasammuu qabdus ni jirti tayaaddu tasammuun si yaaddu ta dhiirarraa yaaddu dhiirti ka dhalaatis numa jirti ilmi namaa wal keessa harki kunuu way wal qixaa miti jechuudha.